Hordoftoota TV New Africa Oromiki bakka jirtan hundatti nageenyi keenya sanaga hujaa boqonnaan dura wanni har'a irratti wal mari'ataa jirru mata dureen isaadha akkamitti rakkoo argame tokko to'atuu dandeenya waan jedhu irraa dubbataa jirra. Boqonnaan dura keessummaa keenya obbo Sa'idiif gaafii isin gaafanne san irratti wanni suni akkamitti fakkeenyaaf ulaagaalee kaayatuun kuni hangam marii kanallee galmaan gahuu danda'a hangamillee galmaan gahuu dhorguu danda'a. Ulaagaaleen amma iddoo adda addaati irratti namoonni meeshaalee sabquunnamtii hawaasati irratti adda addaati irratti nageenyi kabajamuu qabaa, seerri kabajamuu qabaa, heeraaf seerri biyya kanaa kabajamuu qabaa, faayidaan kenna kabajamuu qaba ka jedhan kun dubbii miti kun. Dubbiin gaafa taa'an yeroo taa'an san seerri kabajamuu qaba yeroo jedhan mee seerri badee kabajamuu dhabe sun maal fa'a jechuutu ka'a. Kana naannoo akkanaatitti akkanatu jira, naannoo akkanaa rakkoo akkanaatu jira, naannoo akkanaatu jira jedhanii ibsatutu jira. Ulaagaaleen amma namni haasaa irratti wata adda addaati irratti haasa'u kan odoo hin taane wayita xaawula irra ta'an wayita iddoo mariitii irra ta'an fuuldura walii ta'anii jechi kun jecha amma wannummaan barbaachisu marii irratti waan irratti wal dhaban san gadi bu'anii ibsuudha. Gadi bu'anii ibsuudha malee fakkeenyaaf amma ka'ee ani biyya kiyyatti deebi'uuf yookaan dhaaba odoo ta'e jechuudha. Biyya kiyyatti deebi'uuf araara buusuuf warra amma araaramuuf warra amma bulchu kanaa waliin heerri biyyattii kabajamuu qaba yeroo jedhe hiikan qabu. Kabajamuu qaba amma kabajamaatuma jira. Aga warri irra jiru kabajaatuma jirraa ofiin jedhaa jira. Uummanni illee haga tokko kabajamaa jira jedhee itti amanee jira. Ani immoo waan hin kabajamne bakka inni ittiin kabajaminsa yeroo arge taa'ee bootaa kanatti kabajamuu dhabee jedhee wanni qabatamaa tokko yoo mul'ise yoo akkuma inni jedhu kana kan kabajamne taate jarri sun hin kabajamne bootaa kanatti maaliif kabajamuu dhabee ibsuu fi danda'an malee amma ulaagaalee walirratti godhan ulaagaa kanaan malee ani akkas hin ta'uun araara ta'uu hin danda'u yookaan marii ta'uu hin danda'u mariirratti eega maritti dhufnee booda kuni hundi isaa wanni barbaadamu hundi isaa namni martuu bilisa ta'ee kana barbaada waan ummataatti rarra'u yoo ta'e jechuu akka dhuunfatitti siyaasaa keessatti akka dhuunfatitti waa gaafatuun hin jiru sila waan namni dubbatu hundi isaa rakkoo ummata dubbata malee akka dhuunfatitti ana mana jireenyaa naa kennuu qabdan namni jedhu hin jiru. Kanaaf eega waan ummata ilaalu taate waan inni dubbatu sun madaalli ummataa kakaasu ta'uu danda'uu qaba. Yoo kanan ta'in nageenni rakkisaadha. Mee asirratti obbo Sa'iid marii yeroo seenan kana jalqaba rakkoo jirtu dura haasa'amoo yookaan waan isaan walitti isaan qabuu danda'u dura haasa'amoo isa kam dura dursamne? Yeroo nagaa buusuudhaaf mari'atan waan salphaan eegalan. Waan salphaan eegalan maaliifi waan cimaa fuudhanii waan isaan oggata kun addaan muruu danda'u hin eegalan mariirratti hin eegalam. Waan didiqqoolee waan salphaa waan didiqqoolee akkuma jennu waan walii isaan galchu waan wal isaan dhabsiisu duubatti hambisan waan isaan wal dhabsiisu. Waan wal dhabsiisu waan guddaa sirritti addaan fageenya jidduu jaraa jiru duubatti hambisan tokkoffaa waan walitti isaan kaleessu san jalaa fixan. Gaafa waan walitti kaleessu san jalaa fixanii ammallee waan kaayoo tokko wajjin qaban san jalaa fixanii gaafa kun dhume kun diqqaatee itti mul'ata san booda. Kana waliin eda'amee itti mul'atu jechuudha. Dubbiin irra guddaan dhumeemi irra guddaan eega dhume ka baay'ee walitti isaan buusuu danda'u suni xiqqaatee mul'ata. Kanaaf seera yookaan immoo akkaataa
marii keessatti yookaan araaramuuf yeroo taa'u namni tokko waan wal isaan dhabsiisurra waan walii isaan galchu dura dursee dubbatuu qaba. Fakkeenyaaf amma wanni biyyaa tokko nama godha. Fakkeenyaaf amma marii keessatti waan walii isaan galchu yeroo jennu biyyummaa irratti namni tokko waan namni hunduu itti hajamu. Nageenyi biyyaa mirkanaa'u waan namni hunduu itti hajamu. Biyyi sun misoomu waan namni hundi itti hajamu. Akkamitti misoomsina yoo misoomsina jecha fa'a ta'ee malee kanarra wal dhaba yoo ta'e malee kanarratti namni nu biyya misoomte hin barbaannu namni jedhu hin jiru. Kanaaf kaayoon akka fakkeenyatti dubbanne malee namoota biyya ofiitiif walitti bu'an kana wanni isaan walitti qabu hedduudha. Waan walitti isaan qabu san dubbatanii waan walitti isaan buusuu danda'u san boodarra aansan. Boodarra aansanii walii baatanii walii furuu. Mee amma yoo nuyi ka fudhannu taate akka fakkiitti yoo ka fudhannu taate naannoo Oromiyaa keessatti paartii adda addaa jira. Paartileen morman baay'ee jira kan mootummaa mormanii. Paartilee kanaa fi mootummaa naannoo Oromiyaa keessa illee haa ta'u mootummaa federaalaa illee haa ta'uti waldhabbiin tokko tokko ni argama. Waldhabbii argamu san furuudhaaf uummanni kuni maal godhuun isaan irra dirqama? Amma akka amma jirutti warri paartileen siyaasaa hundi isaaniitu galanii jiran. Waan akka duraanitti malee akka ammaatitti nu yeroo asii achi ilaallu hundi isaaniitu jaalatanii bulchiinsa ammaa kana waliin wal ta'anii walii galtee godhanii galanii biyya ofii namni hundi isaatu waan isa barbaachisu karaa nagayaatiin filannoo dhufurratti qophaa'uuf hunduu hojjeta jira fakkaata. Wanni waldhabbiin ifaan haga ammaatitti wanni waldhabbii guddaadha jedhanii beeksisa godhan haga hordofaa jirutti baay'inaan hin argine. Waan amma bootaa tokko tokko irratti wal shakkiin paartilee siyaasaa garii wajjin hin jira wal shakkiin. Meeshaa nurraa hiikuu jedhanii meeshaa hiikkadhaan hiikkannu maalii kana ka jedhu irratti akkasitti haasamu malee haga ammaa waldhabbiin qabatamaa guddaan wanni mul'ataa jiru hin jiru. Garuu maaliree sunis kammaan amma dudubbatamu kunillee waan salphaadha. Maalii duraanuu walii gallaan paartileen hundi isaaniitu galanii kaayoon gaafa irratti achitti wajjin haasa'anii bootaa odoo biyyan galin mariin taasifame sun lafa jira. Qilleensa irratti haasayamu barreeffamee haasaya wal bira dhufanii rakkoon jiru yoo jiraate yookaan waan gaafsan irratti walii galanirraa wanni hir'ate yoo jiraate yookaan immoo gaafsan waan gadirra walii galanii waan tokko tokko biyyumatti haasofna kun waan xiqqaadha kun waan wal nu dhabsiisuu jedhanii yoo galan waan san wal yaadachiisanii wal bira taa'anii walitti haasa'uun barbaachisaadha. Malee namni martuu karaa ofiitii yoo deeme uummanni rakkoo keessa gara duubatitti deebi'a. Uummanni illee immoo rakkoo keessa bu'uu danda'a. Kuni waan akkasii sun baay'ee yeroo kam caalaa walii liqimsuun walii obsuun baay'ee barbaachisa. Wannummaan marii keessatti tokko wanni barbaachisu obsa qabaatudha. Marii keessatti waa'ee siyaasaa keessatti ka obsa qabaatutu injifata. Ka obsa qabutu injifata. Ka obsa hin qabne hin injifatama. Kana waan ta'eef wanni akkasiisu wanni odeeffamu kunniin karaa qabatee nageenyi argamee hiikaa godhatuu qaba jechuun wal bira ta'anii. Yoo akkas jennu amma fakkeenyaaf qaamni mormuu fi qaamni hoogganaa mootummaa harkaa qabu yookaan aangoo harkaa qabu yeroo hundi isaaniitu rakkoo namni biroo qabu dubbatu inni sunillee rakkoo biroo dubbate kan birallee rakkoo mootummaan qabu inni sunillee rakkoo waan biraa qaamni biroo geggeessaa jiru san yeroo dubbatu hundi isaanii walitti dhufuun yoo dhabame karaan yoo dhabame karaan isaa walitti fiddu mariidhaaf taa'uudhaaf yoo ka dhabamu taate qaamni biroo fakkeenya marii barbaade qaamni inni biroodha marii san kan taa'u hin barbaanne yoo ka ta'u ta'e karaan ittiin qaamni sadaffaadha jidduu seenuun yeroo sanitti barbaachisaadha moo barbaachisu?
suni amma ka murteessu warruma walitti bu'usantu wal dhabusantu sadarkaa wal dhabbiin kun irra gahe ni beeku. Karaan hundi isaatu yoo ka cufatu taate karaa isaan baasu achirraan warri sun laallata. Akka ammoo waliigalaatitti yoo haasofne nu waa'ee walitti dhufeenya fi wal dhabbii keessatti qaamni sadaffaan ka seenuu danda'u yoo jarri walii fixatuu dadhaban. Qaama sadaffaa ka jedhamu kun warra biyyaa ta'uu mala, nama biyya biroo ta'uu mala. Akka ammoo biyya takkaatitti qaamni sadaffaan biyya keessa yookaan uummata hawaasa haa ta'u, hawaasa bal'aa haa ta'u yookaan namoota gugurdaa tokko haa ta'u kanatu irra barbaachisaadha. Namni walitti bu'iinsa afaanitii fi yaada wal dhabuu dhiisi loluma meeshaan keessatti fayyadameeyyuu nama sadaffaa biyya birootirraa keessa seensisu hin barbaadamu. Kanaaf waan ta'eef biyya addunyaa kana irrattu irra gaariin araarama yoo ofii lamaanii araaramanidha. Odoo namni sadaffaa qaamni sadaffaa jidduu namaan seene. Kanatti aansee immoo namoonnummaa yoo wal dhabbiin ka biyya keessaa taate yoo wal dhabbii biyya keessaa taate jechuudha. Biyyuma hawaasummaan biyya san keessa jiru namoonni sadarkaa adda addaati irratti argaman jidduu kana seenee dubbii san fixuu hin danda'a jechuudha. Kanarra achi taruun hin barbaachisu baay'ee. Fakkeenyaaf biyya keenya keessatti keessattuu naannoo Oromiyaa keenya keessatti yoo kalaalu taane wal dhabbiin amma jidduu abaawutii fi jidduu mootummaa naannoo Oromoodhaa hin jira. Wal dhabbiin kuni miidiyaalee illee ta'uu yoo isaanillee waliin dhabin miidiyaalee waan adda addattuun oofamaa jira. Jara kana qaamni sadaffaadhaa fakkeenyaaf nuyi akka aadaa keenyatti abbootii gadaa jira, jaarsolii jira, waan adda addaa jira. Qaamni sadaffaa kuni eeyyama jara kanaatiin hanga isaan jarri kun lamman eeyyamuuf mootummaa fi paartiin kuni haga eeyyamuuf eeguu qabamoo dafanii wanni kun osoo hin babal'anne wal dhabbiin kun osoo hin babal'anne jidduu seenuu barbaachisaadha. Kun yoo walitti bu'iinsa kana ka mirkaneeffatan taate seenuu danda'u. Hayyama yeroo jennu isaan waamuu qofa odoo hin ta'in wanni jedhamu kun wanni amma haasayamu kuni wanni nu dhagayaa jirru kuni dhugaa yoo ta'e rakkoo yoo jiraate nuti qophiidha nama maraa akka gara nagaatitti akka gara araaratitti dhufu godhuudhaaf jedhanii yoo gaafatan hin danda'an wanni kana mirkaneeffannaan jechuu yookaan immoo warrummaan wal dhaban jedhan kuni namoota kanatti geessanii namoota kana gorsaa jechuun hin danda'ama. Kuni maal argisiisa wal dhabbiin kun fageenya qabamoo hin qabu jecha sirritti warra wal dhabe santu beeka. Maaliif waan wal isaan dhabsiisuun tokko lama sadii afur jedhamee lakkaayamee beekama waan ta'eef haga inni walitti isaan wal dhabbiin yaanni ilaalchi jaraa kun haga walitti kalaa'uu fi haga addaan fagaatu ni beeku jechuudha. Tarii wal dhabbiin kun walitti kaluu yoo taate ofuma isaaniiti namoota biroo rakkisurra namoota biroo achiin ga'urra ofiif fixatuu hin dandeenya jedhanii yoo amanan taate fixatuun hin danda'amu. Yoommoo bifa adda addaatiin kanuma ta'een hawaasni hubate wal dhabbiin kun afaan kalee haasayameef qarra haasayame addaani akkuma haasayamaa deemuun afaan haga jijjiiramaa deema jechuu yoo arge warroonni uummanni itti amanu warrootiin akka abbaa gadaa abbootiin amantaa warri kunniin namoota kana namni hundi isaatu biyyi hundi isaatu namoota jalaa dhagayan qaban jechuudha. Warri biyya bulchullee hawaasni bal'allee namoota jalaa dhagayan qaban waan ta'eef yoo seenanii jidduu kana tolchan isaan biratti rakkoon qabu jechuudha. Amma qaamni sadaffaadhaa kun ka alaa haa ta'ute yookaan ka biyya keessaa haa ta'ute nu garuu ka biyya keessaa yoo irraa bal'inaan kalaallu ta'e
qaamni sadaffaa kun waldhabbii jiru kana jidduu paartii waldhabee kana yookaan jidduu warra waldhabee kana lamaan walitti dhiheessee nagaha akka rakkoo jiru kana to'annaa jala ooluu dandeessisan taasisuudhaaf gahee hagam gahu taphatuu danda'a? Tokkoffaa gaheen inni taphatuu danda'u haga sadarkaan isaa jara lamaan biratti gahuun gahee taphatuu danda'a. Namoonni nama waldhabe lamaan jidduu seenan tokkoffaa mataa isaaniiti nama gara tokko hin dabne ta'uu qaban. Yoo ilaalchi isaanii ilaalcha gama tokkoo hin dabsine yoo ta'e jarri lachuu amanuu danda'an. Yoo fakkeenyaaf isaanuu mataan isaanii warra waldhabe kana keessaa nama gama tokko jiran yoo ta'e yookaan qaamni biroo immoo gamni biroo warra waldhabe san keessaa gamni tokko isaan kashakku yoo ta'e rakkisaadha. Tokkoffaa warra akkasii ta'uu qaban. Isaanuu biyyi kun warri kun lamaan araaramuuf akkas ta'uu qaban. Maaliif yoo san hin ta'in qaamni kun hin fudhatu waan ta'eef akkas ta'uu qaban. Lammaffaa akkas illee ta'anii dubbii keessatti illee wayita dubbii san laalan jechuudha. Ka gama tokkoo qofa laaluu odoo hin ta'in ka gama lachuutu walitti qabanii laaluun barbaachisaadha. Rakkoo gama lachuu jiru sani sirriitti gabbu'anii laaluun barbaachisaadha. Namoonni sun warri waan kana hojjetu namni itti amanuu qofa odoo hin ta'in dandeettii nama kana walitti fidullee qabaatudha jechuudha. Dandeettii nama walitti fiduu qofa odoo hin ta'in dandeettii rakkoo isaanii dirree baasanii akka waan isaan irratti wal dhabaniif waan isaan wal dhabsiisuu fi waan isaan walii galchu akkuma yeroo dhuunfatitti jarri lamaan murteeffatan san jarri kunillee gamaa gamana isaaniitirraa waan hundaa fuudhanii of dura kaayanii ilaaluun barbaachisaadha. Boqonnaan booda walitti deebinaa. Daawwattoota hordoftoota TV New Africa Oromicha jedhu har'a marii nuti qabannee irra jirru kana akkamitti rakkoo jiru tokko to'atuun danda'ama waan jedhu irra haasaa jirra. Kan nu waliin jiran keessummaa keenya kabajamoo obbo Sa'iid Junayditi. Boqonnaan dura obbo Sa'iid wanni irraa dubbataa jirru warri qaama sadaffaa kuni rakkoo jiru kana jara kana lamaan wal dhabe kana walitti dhiheessuudhaaf hangam isaan gahee taphatuu danda'an waan jiru irraa dubbataa jirra. San irratti isin wanni boqonnaan dura irraa nu haasaa turtan isaanuu ofii isaaniitiin nama gama tokkotti walitti fiduu danda'u ta'uu qaban jettanii haasaa jirtanii. Mee kan biraa maaltu jira wanni isaan irraa eegamu? Amma kana booda egaa ofii isaaniitii nama gama lamaanitti hin dabne eega ta'aniin booda eega rakkoo isaanii hubataniin booda kana booda gaheen isaan taphatan gama lamaan amansiisuudha. Warra yoo wanni isaa walii hin galchine gariin isaa wanni ammatti walii galuuf hin dandamne yeroo taate nageenyi argamuudhaaf hundi isaanitu ilaalcha gariirraa akka bu'an taasisuu danda'udha. Araara jechuun aadammaan araara keessatti namni hundi waan qabadhe san hin argadha jechuun hin danda'amu. Ani waa 10 qabadhee dhufee waan 10 sun haga galma naa geettutti hin araaramu yoo jedhe anis araaramuu hin danda'u. Namoonni amma araarsan kuni milkaa'ee garri biroodha kasaaree gale jechuun hin danda'amu. Namni araarame hundi isaa araarri argamnaan ani waa 5 barbaadee waa 5 illee waa 10 barbaadee 5 yoo argadhe milkaa'ee jira. Maaliif kasaaraa duuba dhufu hunda jalaa waan ba'eef kasaaraa diinagdee, kasaaraa hawaasummaa, kasaaraa siyaasa waan hunda argama odoo kun dhabame. Kana sirritti gadi bu'anii namoonni iddoo seenan kun kana sirritti hubachiisanii gamalachuu yoo isin hin dhaabatin yoo obsan qabaatin
yoo waliin dhagayin rakkoon uumamu hamaa akka ta'uu danda'u. Keessattuu uummanni illeen gaafa namoonni uummata biratti ija qaban, namoonni uummata biratti fudhatama qaban kun iddoo seenanii dadhabame jechuudha. Uummanni illee ilaalcha ofii kana boodan qophaa'ee eega jechuudha. Sadarkaan qaama sadaffaa kana boodan walitti dhaabatuu dadhabuun gara birootitti nama geessuu danda'a. Nageenya kana badirra buusuu danda'a jechuudha. Maaliif warri amma jedhamu kuni warri akka abbootii amantaa, abbootii gadaa kunniin akka ummata hayyoota warri kunniin bakka bu'aa ummataati. Hin dhageeffata ummanni waan jarri jedhan. Waan jarri irratti waan jarri dubbatan hunda ummanni hin hordofa jechuudha. Yeroo warri akkanaa kun iddoo seenee kasaaran ba'u yookaan immoo dadhabbiidhaan dubbii san fixuu dadhabee yeroo ba'u walitti dhiyeessuu dadhabee yeroo keessaa ba'u ummanni in beeka dubbii kana eenyutuyyuu dabse jecha warra wal dhabe san lamaan keessaa eenyutuyyuu dubbii kana rakkoorra geesse eenyutu nageenya kana balleessuuf deema waan beekuuf rakkoon uumamuu danda'a jechuudha. Kana malallee faayidaan dhaban bu'aan dhaban guddaa ta'uu danda'a waan ta'eef qaama sadaffaa kana yoo gayan isarratti dhaabatuun barbaachisaadha. Sila odoo danda'ame achi dura dhaabatama ture akkuma biyya hundaatittuyyuu kan jiru jechuudha. Osoo qaamni sadaffaa kun hin seenin sila dhaabbatudha. Qaamni sadaffaadhaa kun yoo rakkoo kana furuu dadhabe wanni isarraa eeggamu maali? Ani dadhabe jedhee hawaasaaf waan kana ibsuudha moo karaa biroo yaalee wanni inni godhu wanni biraa jira? Qaamni sadaffaa kun bifa hedduu qaba. Akka amma addunyaan ittiin jiraattutti ittiin jirtutti bifa hedduu qaba. Bifa araarsee yoo dadhabe dhiisee biraa deemulleetu jira. Bifa immoo akka murtiititti murtiin isaa kenname murtiin inni murteessisuun dirqama ta'u jira. Jara lamman irratti. Yoo bifa saniin seene bifa murtiin isaa dirqama ta'u saniin seera barbaachisu hunda fudhate ka seenu taate gaafa sanii murtiin inni murteessisuun dirqama ta'a. Murtii san yoo didee jedhe ijjannoon warra isa dide irratti fudhatamuu hin mala. Kanaaf amma ka murteessu maali? Qaamni sadaffaa kun bifa kamiin seene? Bifa jaarsatii yoo seene, bifa jaarsummaati yoo ka seenu taate inni yoo dadhabee jedhe iddoo ba'uudha. San booda waan dhufu rakkoon dhufuu danda'a. Jarrillee yookaan gaabbanii irraa deebi'uun mala. Carraan inni qabu hin jiru. Araarsuu hin dandeenye uummataa ima ibsa. Rakkoon garuu of eeggannoodhaan uummata odoo takkaan rifachiisuu hin taane of eeggannoon deemuun barbaachisaadha iddoo kanatti illee. Kana naannoo biyya akka biyyarraa biyya adda addaatti wal dhaba jechuudha. Wanni biyya keenya keessatti ta'u biyya biroo keessatti ta'uu hin danda'u. Sadarkaa hawaasa biyya sanii eege akkasitti deema jechuudha. Mee amma waan rakkoo jiru kana to'atuudhaaf to'annoo jala akka inni to'annoo jala hin baane taasisuudhaaf hawaasni tokko gahee hagam taphatuu danda'a? Yoo fakkeenya fudhannama fakkeenya yeroo walitti bu'iinsa daangadhaa ture jidduu naannoo Oromiyaatii fi jidduu Sumaalee san keessatti hawaasni Oromoo naannoo Sumaalii keessa jiru suni yeroo buqqifamee yeroo achi keessatti rakkoon adda addaa isarra gahee uummanni hawaasni Somaaliidha kan naannoo Oromiyaa keessa jiraatu baay'ee jira. Magaalaa keessa ta'us baadiyyaa keessa ta'us baay'ee jira. Uummanni keenya suni hawaasni keenya achitti miidhame nuyis hawaasa Somaaliyaas keessa jirru kana miidhuu qabna jedhee ka'uu dhabuun suni hanga kam rakkoo argame san to'annoo jala oolfuun danda'ame? Gahee hagam taphate? Amma tokkoffaa wanni barbaachisu rakkoo kaate takka yookaan walitti bu'iinsa ka'e to'annoo jala oolchuuf ilaalcha gosummaa,
balleessuun barbaachisaadha. Ammallee ilaalcha adda addaa namni bifa adda addaatiin wal qooda amantaan ilaalcha siyaasatiin ilaalcha aadaatiin ka afaanitiin ka maalitiin kana hunda namni biyyi nagaa argattu yeroo jettati ilaalcha kanniin gattee ilaalcha nagaa qofa ilaalcha biyya guutuu odoo gosaan hin taane nama gosa kiyya ajjeesin ajjeesaa jechuu odoo hin taane bifa saniin deemuu qabda. Kuni maali? Tokkoffaa namni achi nama ajjeese sun ka asii kanaa miti gosa isaati malee. Namni kun dubartiin as jirtu kun ijoolleen xiqqooleen as jirtu kun waan namni sun achii dalage qubaan qaban isaan ta'a. Akkuma namummaatittuu barbaachisaa miti kun. Inni nagaumaan lafti bariitee nagaumaan bariite jedhee hojii ofiitti qalbii nagaatiin sodaa tokko malee odoo waa qalbii hin qabne nagaumaan gabbayaa jira. Tokko fiigeetuma dhufee ajjeese. Bu'aan kanarraa argamu tokko hin jiru. Kanaafuu ummanni Oromoo gaafa naannoo Somaaleetii buqqa'u san ummanni naannoo Oromiyaa keessatti Somaalee naannoo Oromiyaa keessa jirtu tuquu dhabuun seenaa guddaadha jechuudha. Seenaa guddaa hawaasa kanallee seenaa guddaa ta'e ammallee nagauma kana booda dhufeefu nagauma amma dhufee amma nagaatu jira. Nagauma amma argame kanaafu seenaa jabaa ta'e jechuudha. Ammallee waa guddaa jijjiire. Wanni guddaan jijjiire maali? Wanni Oromoo irratti duraan oofamaa ture, irratti kijibamaa ture, Oromoon yoo aangoo qabate nama fixaadha. Inumaa saniyyuu namni gariin gaafa Oromoon har'a aangoo qabate warumtaa sanii namni dhumee bula. Hin fixan jarri isaan malee nama biroon jaalatan jecha jedhu jira. Jechi sun hundi kijiba ta'e. Kijiba ta'e. Soba ta'e. Kuni maarree gahee guddaa taphate jechuudha araara kana booda argame. Kanaaf odoo gaafa achi ummanni namoota san buqqisee kaan ajjeese san asii ajjeesani har'a araaramni hin argamu. Maaliifi namoonni achi jiru sun illee marti naman ajjeefne. Asii ajjeefamu kun maaliif du'aan huu nama maraami nu keessayyuu nama keenya keessayyuu nama wallaala akkana dalagee jarri maaliif nama nagaa fixan jechuu jira. Kun hundi isaa ummanni keenya seenaa guddaa godhe jechuudha. Seenaa yeroo hunda dubbatamu waan duraan maqaa duraan itti baasanillee ofirraa haqe ammallee sabaaf sablammoota biyya san keessa jiraataniif abdii guddaa kenneef. Akkamitti Oromoon nama ajjeessa jedhan lafaa ka'e nama ajjeessadha duraan. Oromoon lafaa ka'e nama ajjeessa jedhan ummata of hin beekne saba biroolleen kabajuu hin dandeenye yookaan arguu hin feene jedhanii lafaa ka'e nama ajjeessaa ka jedhan sun namni isaatu ajjeefamnaan namni isaatu buqqifamnaan obsuu danda'ee jira jechuudha. Obsee liqimsee kan saba ummata isaadhaa fixaa ture san hammatellee hin barakise. Hammatellee akkasitti jiraataa ture. Kuni maalirree fakkeenya namni martuu irraa fudhatuu qaba. Kun ammallee gama birootillee dirqama jireenyati kana godhu. Kana malee karaan biraa hin ta'u. Karaa biraa hin deemna yoo jenne hin deemsisu karaan biraa. Akkamitti hin deemsifne? Yoo ati kasi bira jiru ajjeefte kabirallee yoo kabira waan akkanaa karaa godhu nu sirri miti. Yoo ati kasi keessa jiru ajjeefte kabirallee ka isa keessa jiru yoo ajjeese sirri hin ta'u. Biyya tokko keessatti biyya tokko dhiisiti biyya biroo keessattuu hin ta'u. Amma namni maaliif wal sodaata? Amma biyyaa fi biyyi maaliif wal sodaatti? Kanuma waan biraatiif odoo hin ta'in yoo namni tokko biyya takka keessatti namni biyya tokko yoo du'e dafanii dubbatanii dafanii haasayanii rakkoo akkanaatii waan akkanaatii jedhanii biyya sanitti yoon haasayin rakkootu uumama jechuudha. Aadama waliin jireenyatu aadama jiruu namaatu akkasi odoo akka amma ilaalcha amma yoo keenna buqqisannullee hin buqqifna yoo keenna ajjeesannullee hin ajjeefna yoo keenna arrabsannullee hin arrabsina. Kama balleesse sanuu odoo hin ta'in kama isaanii sabuma san haa ta'u malee yoo jedhan kuni hin hojjetu kun amma. Maali jennaan biyyi akkuma yeroo baay'ee haasayamaa jiru biyyi amma ganda tokko taatee jirti addunyammaan tunu.
bakkeen ati dhaqu irraa duroomtu hin jiru amma Oromoon naannoo Oromiyaa keessa qofa jiraatuu danda'a jechuu hin dandeenyu hin jiraatu hin danda'u naannoon biroo naannoo hunda keessa jiraata kuni waan mijjatuu miti kan dalagaaf illee hin deemin barumsaaf illee hin deemin barumsalleef deemu jira yuunivarsiitiin naannoo adda addaati irratti jira inumaayyuu odoo addumaanuu dhoorgaa jedhanii seeruma ebaluun hin seeninu ka jiraatu taate seerummaan akkanaatu namni danda'ee hin taa'u waan naannoo isaa keessatti hin argamne naannoo san keessatti argama namni ilaalcha akkanaa kana ilaalcha gosummaatiin yoo tokko wanni amma yeroo ammaa keessatti silaa amma addunyaan guddatte keessatti wanni akkanaa mul'atuun immoo baay'ee waan namatti hin tolle odoo duraanillee wayita namni gosaan bulu sanis ta'e wayita biyyi martuu gosaan bulu wayita namni walitti mataa isaan qabu hin jirre yookaan jaarsummaan naannoo tokko isaan bulchu sanis taate hin fakkaata yeroo ammaa keessatti immoo biyyi takka biyyi gosa tokko irratti ijaaramte biyyi amantaa tokko irratti ijaaramte addunyaa kana keessatti odoo barbaadde hin jirtu biyya amma fakkeenyaaf amma amantaa tokko irratti amantaan tokko baay'atus yoo ta'e heerri isaanii yeroo tumamu warra amantaa kanaa malee warra akkasii malee jedhee ka tumu hin jiru akkasitti tumu hin jiru heera isaanii yeroo laalte itti deebitee jechuudha akkuma addunyaa kanaatitti tumata ofii isa keessa namni biraa baay'een argamu gariin dhufee akka barumsatiin akka daldalaatiin dhufe malee namni qubatee biyya san keessa taa'uu kan jirre akka waliigalaatitti baafata malee akkaataa ittiin namni biroollee ittiin kabajamuu danda'u heera isaa keessa akkaataa namni biroo kan naannoo biyya isaa dhufellee ittiin kabajamuu danda'utti baafata malee ani biyya keenya keessa namni biroo hin jiru jedhee yoo dhalata akkanaa ta'e jedhee of qofaa seera san lafan kaayatu seerri illee akkasuma. Mee amma waan to'annoo rakkoo jiru to'atuudhaaf gosummaadhaan akkuma amma isin irraa nu dubbattan kana gosummaa dhabamsiisuun yeroo gosummaa jennu wanni baay'ee namni baay'een kan irraa wanni jiru namni eenyummaa ofii dhiisuu osoo hin taane gosummaadhaan namni gosuma tokko keessahuu fakkeenyaaf akkuma Oromootu yoo fudhanne Oromoodhaan ati naannoo akkanaatti godina akkanaa aanaa akkanaa jee addaan wal qoqqooduu balleessuun kuni nuhiin kuni tokko jecha cimsuun kuni gahee rakkoo isaan jidduutti uumamte godinaa ta'u naannoo haa ta'uti biyya guutuu haa ta'uti hangammee gahee guddaa taphatuu danda'a waan kana jidduu ofiitiif dhiphisanii balleessuun illee yoo dadhaban dhiphisuun waan kana gara hundaanuu biyyummaa ofiidhaaf yookaan waan isaan irratti walitti qabu san cimsuun. Amma asirratti namni yeroo garii yoo rakkoo ofii dubbate rakkoo afaan ofii rakkoo aadaa ofii dubbate waan gosummaa ofii dubbatu jihaan kun garri kun jechuudha kun wal hubatamuu qaba namni ani gosa akkanaati waan addaa argatuu qaba jechuu odoo hin taane waan biyyi kun heera biyya kanaa keessa jiru dhalataan biyya kanaa waan argatu wal qixxummaan argatuu qabna jedhanii akkasitti amanuudha malee ani gosti tiyya duraan bulchat turte gosti warra ebaluu duraan tiisedha numa bulcha jarri bulchiinsan beekanii jedhanii amma yeroo amma haasa'uun sirrii miti jechuudha. Amma yeroon keenya dhumee jira sagantaa keenya kanarra illee xumurra jecha tokko waan rakkoo jiru to'atuudhaaf waan hawaasni keenya godhuu qabu jecha takkittiidha maal jetta? Jechi namoonni kenna namoota naannoo isaanii jiran sabaaf sablammoota adda addaa naannoo hunda keessatti ija ka ofii ilaalan saniin laaluudha. Gaafa kun argame mootummaan homaa waan eeguyyuu hin qabu uummanni ofii wal eeguu danda'a jechuudha. Galatoomisin jenna obbo Sa'id Junayd immoo har'a marii kanarratti nu argamtee ibsa irratti nu kennuudha. Hordoftoota keenya sagantaa keenya har'aadha kana marii keenya akka qabannee dhiyaanne kana asirratti isinii goolaabna. Hanga yeroo biroo wal geenyutti nageenyi keenya isin haa gahu ja'a nagahan nu tura.